السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا تجالتمتوتا أردفتوتا أبي كينيا channelي كينيا كم جرتونا قاعد أنجتين جدا. أكو مكان عندنا بيكمو channelي كينيا subscribe قتشودان share قتشودان دقلا جنا. أران كنا وانتين كبدي لياد وتو إمبوفتين أكمي يوتيوبر أجيبتشودان دنيا سيد. Fakkeenya hamma nuti kan beennu YouTubeen irraa bananne viidiyoo isaa cufnaan ni bada. Kun immoo utuu badin background isaa jalatti dhaggeeffachaa irraan immoo Facebookii WhatsApp isa ta'u waan tokko fayyadama. Hadiisa isa ta'u muuziqaa garaa ta'u wantoota fayyane barreeffannee akkamiin dhaggeeffachuu dandeenya haala salphaan isa jedhu waliin ilaalla. Play Store keessa galla. Play Store keessa gallee Play Store keessa galla ambufadhee waan hin jiruu fi isinitti agarsiisuuf jecha malee ambufadheen jira. Fakkeenyaaf kan nan balleessa Minitube ta'etu kana barreessanii gaafa jennu Minitube floating video pop player jedha. Isa kana ni cuqaastu ambufadhe waan hin jiruu fi isiniin open isiniin jedha. Uninstall isiniin jedha isiniin dhiifama. Anaan open jedha waan ambufadhe jiruuf jechuudha. Isa kana nan cuqaasa openii kana ajilatti kunoo raayyaa abbaa macaa jira. Fakkeenyaaf raayyaa yoo barbaanne ta'e background isa jedhu kana ni tuqna. Amma akkuma raayyaan amma jalqabee jechuudha. Allahu ya Allah. Rabbi murii sana fedheessu jalqabee jira amma annambaa keessa raayyaan kunoo wanni itti dubbachaa jira jechuudha. Asiinanii fakkeenya Facebook seenuu nan danda'a. Keessaa bahee WhatsApp seenuu nan danda'a. Utuun hin buufatin jechuudha. Baay'ee aappii nama ajaa'ibu. Yoon barbaade raayyaa kun agartuu kana gadi harkisee nan cufa annan deebi'a jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeenya. Aappii kana buufadhaa itti fayyadamaa hiriyoota keessanii share godhaa. Viidiyoo chaanaaliin keenya kanaan dura waan nu jalaa cufamee fi namoota 43 kan qabu dhimmoota garaagaraadhaan waan cufamee fi inni kun haaraadha. Ammas jalqabnee jirra. Barumsa baay'eedha. Viidiyoo 60 kan qopheessinee jiru. Ijoollee hiriyoota keenyaatii fi akkamitti teknooloojii jirutti haala salphaan itti fayyadamna isa jedhu wal gargaarraatii waliin barannaa. Subscribe nu godhaa. Yaada keessan barreessaa. Commentii godhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.